dhugaa dubbachuuf ijoo viidiyoon kun dhugaan naan ilaalu qismi koo wayikuu jedhe dhugaa dubbachuudhaa fi maanni seetanii mucaa kana kootu maktabatti si deefnaa'anii manaa fuudhanii ba'anii yookiin biirootti si deefnaa'anii garuu fidanii eessa kaa'anii biirootti galchanii jechuudha. Eerpoortii geessanii lafa kaa'anii deemanii jechuudha. Akka keessa seentuuf mallatteessi yeroo jedhaniin hin mallatteessu kun biiroo miti maaf mallatteessaa jechaanii jirti. Dhugaasiin hin jaa baay'ee nama gaddisiisu waaqa. Otoo itti mani maanni seetan yuunifoormii ishiillee baafattee geeddarattee amma akkanatti otoo dhuftee iddoo kanatti buute baay'ee maraatti kana bara. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maanni seetanii maanni seetanii yeroo tokko waan ayyaanninaa isinirra gahame maal yeroo hundumaa waan tokko isinittan hima amma walii galtanii fi haalota isaanii sirriitti illee amma tokko hubachuu hin dandeenyetti nama wajjin hojjettan tokko jechuudha. Warra hojjettan san yeroo hundumaa shantaa keessa waan qabdan san wanta zalbaajii qabdan minaamin qophaa'a ta'a yoomuu jechuudha bakka firiima isiniif illee ta'an yoo waggaa 2 darbitan yoo ta'e yookaan immoo firii akkanatti yoo isinii ta'an qofa of gataa malee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yeroo kanatti yeroo durattitti nama haylanya baay'ee isinitti gubate malee biirootti isin hin deebisan. Garuu isaan amma baay'een isaanii as erguu dhiibbidha. Mana biraa galtee hin hojjetin jedhanii. Kun ammoo qismishaa cabsoma mucaan kun innaa dhuftee biyya galtee yuunifoormiidhaan dhuftee. Baay'ee argaa jirra samoona kan yuunifoormiidhaan ijoollee dhufan. Yuunifoormiidhaan eerpoortii keessa akka jiran, yuunifoormiidhaan xiyyaara keessa akka taa'anii jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa dubbachuudha. Ani yeroo hundumaa jechuudha waan akkanaa waaqayyo isinirraa qabu. Nan hojjedhettanii biyya fagoo sana deemtanii akka salphaatti hojjettee dhufteetu biyya keenya waan namaan jedhan baay'ee jira. Deemtee dhuftee immoo bakka atis lammata deebi'uudha baay'ee ulfaataadha. Tokko achi kansilsi godhanii waan si fidaniif jechuudha. Tokkoffaa biyya sanatti deebi'uu eewuun qabdu. Lammaffaa ganaa biyya biraa yaaduudhaaf immoo rakkisaadha. Maaliif biyya sana kansilsi godhan kaa hin deebitu sirreeffattee jechuudha. Sammuun nama baay'ee dhibbata dhugaan isiniin jedha akkanatti biyya keessa galanii akkanatti waan ta'e ta'anii baay'ee nama rifachiisa. Hojjattee argattee galuu barbaachisaa miti garuu inni sirti hir'atee ammannaa harka kiduwwaa yuunifoormiidhaan gaafa baatu waan qabdu qayyarattee bitattee baata. Isa immoo naachi geesse kaansaa gati siin jedhu uffatis siin jedhu. Isuma akka uffattuuf immoo siin eeyyaman kootu maktaba deemtaa siin jedha. Maktaba waan seeteef yoo yuunifoormii keetiin deemtaa jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Waan akkanaa jechuudha. Yeroo tokko yeroo madaamii keessaniin irigii marsitti deebitan, irigii walitti mufattan, irigii isin qabuu isaanii argitan, sarraatanyaa faanas yoo wal qabdanii baay'isaa of eegaa jechuudha. Baay'isaati of eegaa innaan isiniin jedhu bakka waan daftanii kootu hin deemta biiroo osoo isiniin jedhan seeraan uffattanii baatan. Yoo galtanis biyya maatii keessanii waan ta'eef rakkoo hin qabu. Galtaniiti. Galtaniiti itti jiraattu jechuudha. Rakkoo hin qabu. Garuu akka kanatti rifattu namaatii bira dhuftanii jechuudha. Kanaaf qophaa. For example, takka isinii fudhadhee laa. Ani duraan waggaa 5 biyya biraan ture manuma tokkon ture. Achi galee immoo Dubaayinnaan deemee jechuudha. Nyaata hojjettanii na fudhanii galanii garuu Filippinii tokko deemsifnee anja alamatti karaa ijoolleetti na dabarsan. Ijoollee mana barumsatiin gahee dhufee tsidaati naamana. Hindii tokko fidan ana booda ji'a 2 fidanii nyaata kana jammarsiisanii baay'ee gaxarii dhumaa keessaa waan dhufte fakkaatti. Yaa'u hindoota isaan tiiviirraan arginu otoo hin taane warri wajjin hojjetan argitanii beekuu dandeessu. Baxxaan miilli ishii kun shilingii seensisa tatarsa'a minaamin mataan ishii waan ta'e baay'ee jechuudha. So jarri akka ishiin dhufteen qabamanii qulqullina ishee jechuudha. Yuunifoormii yoo nuu bitan bifuma tokko nuu bitu. 5 6 yoo bitanii fidanii
inuma uffanna furdoodhas yaani garan qabdu jechuun waan ta'eef daftee kukkutti yuunifoormiin tatarsaa jala maal akka ta'e hin beeku. So garan qabdu baqa in qabani akkuma dhufteen. Sila qabanii anatti natti dhiyaatanii naan siin jedhu firii normaal baqa akka namummaa tokkootti. Mucaa dubaraa qabu, mucaa sana guddoo waggaa 25 ol qabu. Yuunivarsiitii dhaqxii geesseen fidaa ijoollee geesseen fidaa ምናምን ያኒ ሪሌሽንሺፕ walitti dhufeenya amma tokko wajjinan oolaka. Saatii gimmaasha wajjin deemnaa ምናምን sana keessa baqa ala waan hin ba'uuf immoo ani yuunifoormoota kodachaasee tokkosee ምናምንን kaawwadha. Maal godhu akka shiitti tokko siffadhu yookiin akka shiitti uffadhu sa jedhan yeroo jammara ishiidha jedhanii na qaban ishii maashiin jechuu jammarte la. Jarri garuu qulqullinuma ishii ilaalan. Amma ani gaafa keekii hin beekutti ni beekti garuu hin beeku nyaata mi'aa kana hin beekutti waan ta'e hin beekutti. Ani garuu nyaatuma sakaan maal godhu giloovii keewwadhu jechuun jammara ishiidhaan ginu. Ani immoo iddoo ta'e teessee naa bilbiltee keekii hojjedhu maatii bira geessina ምናምን naan jedhu dhaqeetuma hojjechuutti an harkuun koo duwwaa. Isheen maaf hin keewwadhinna isheen giloovii malee moo hojjette jedhanii isheen maaf hin keewwanneettiin. Ofumaaf of lakkafa namni tokko tokko gaarummaa hojjedhaa garuu namni sinaa miidhu. Sana booda maanni gara ishii maashiin ishii jarri itti dhiibbeffatan yookiin ittiin xiiqeffatan yookiin hataaran ishiin maanni jechuu jammarte. So anammoo firiidhuma baqa ani xiiqii yookiin hammeenyaan qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Biyya kootii humna konkusa dhabnaan hammeenyi tokko jedhu qabu. Gattuma daakii hojii hojjedhee yoon taa'es nan tuqani maaliif hojjedhee fixe waan ta'eef. Anamma dhugaa dubbachuu fi hojiin koo hojii ishii laman darba. Jarri warra akkasumaa duwwaa nyaata godhanii dadhabsiisan kanaa miti jarri. Ganama qixxaa fi waan jirtu waan ta'e jobina inqulaalii kanu akka warra kaanii zayzatuun asiin xabbasii koboziisa kan hojjedhu chaappaatii jedhu maalii hojjedhu bakka paankeekii hojjedhu warra jedhanii miti hojjettu shiinu. Misaa irratti immoo biroostii hojjedhu ruuzii fooniin maal godhi warra jedhanii miti. Waxii hindii tokko jedhuuni ruuziidha. Gaaf kaan kabosii jedhuuni gaaf kaan ruuzii baataa tilti binaaminaan hojjedhu kanuma hiikaa biraan qabu. Akka biyya biraa miti itti ulfaatu jechuudha. Garuu kan shii caala. Anoo fintibeeti sagaleen dhiqaa. Kifilii 6 sinii galee kifilii 6 naa siniin jedhu ishiidha 2 kennan. Fintibeetii garuu ana dhiqamu luusa xiglaallaa. Algaan 9 sinittime algaan 9. Amma kana gimmaasha tsaddeen dhaqee fidaa gimmaasha immoo sa'aatiin hojjedha jechuudha. Naan dadhabee dhaqee boqadhu deebi'inaan jedhu. Ijoollee fagoo achiin geessa naan deebi'e. Maal gochuu jammarte ishiin maal ishiidha maaf gara laaftu ishiidha. Hojiin koo baay'ee ulfaata namni. Ishiin maa ta'e ishiin hin teesse annan hojjedha ittiin fakkeenya nuyiran baqa booda ishii jechuu irratti ati filika lamaan tsaddee nyaata godhi jechuun jammaran. Ani immoo isa kaan baqa beekadhee jechuudha. Amma maanni innarraa wadhee dhaqee ani fixee yoon boqachuu barbaade uffata immoo dhiira 6 tokkosa. Isaan nama 3 qofa dubartiin dhiira 6 isinuu beektu uffata irraa gadeessan. Mucaan lamaan saayisuma maraatuu jedhu guyyaa kanaaf 5 irraa gadi baasu jechuudha gurguddoon isaanii. Innaa maal jechuu barbaade xiiqee of hin qabdee maal godhan dhumarraa aniif intalli suuqii dhandhee mucayyoon qalabatii godhachuufi. Suuqii dhandhee yeroo dhufnu niitii faana wal lolan warreebanii jechuudha. Warreebanii caammaan koo tokko shishinaa keessa jira tokko minaaman niitiin hin reebdee ati fakkaata. Mucaa faana suuqii dhandhee waan innaa qalabatii godhatutti minaamna jennee innaa dhufnu sa'aatii 12 wayitti wal lolan dimimmisaa jechuudha. Kaazaan ganama san birruma ishiitiin tikeetti kutte takka immoo gabaa dhattee hin beektu. Maaliif hin baatu? Nan baan jettuun hin baanes. Birree ishii 6 lamaati.